warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba masih ilkin ya kebutur di satu ko ilkin itu ko syabakaran ko kaba. Ilkin teesi jirti. Ilkin teesi jirti. Ilkin mana falmata jadi mana manatti hingger jana kuma walin tuko guyya ani amma waid dulla yo asene beita lal falmata ma falmata jala silki dia jala waanatti dalagame hangana mana dana teessise waanatti yaadame jira waan ta'eef waa'ee dullee sun barbaadu dhiisa. Ana teessu jechuu barbaadeetti hunda caalaa rabbiif galannaa gahu itti aanee mucaa kana illee haa galatuun jechuu barbaadeetti. Firaafiddiin adda baafadha wayiita mana hidhaatitti. Manni dhaadhaa waa hedduu si barsiisa. Firaafiddiin illee adda si baasa jechuu barbaadeetti. Akkasii. Dhugaadha. Waa hedduun dubbadu inni dhiifna jechuu barbaadeetti. Kalau rakon kabeh, itu dhufuudhaaf daqiiqaa meeqa eeyna osoo dhufuuf daqiiqaa meeqa eeyna? Maata. Ilkin teesi daqiiqaa meeqa eeynaa jedhe? Dhufa geessee bar asuma ramannu. Fakkeenyaaf daqiiqaa meeqa si eeyna? Daqiiqaa meeqa eeyna? Hanga silkiin ta'e dhuftutti. Amma xiqqoo anis beektaa xiqqoo waan biraatiin aarii mataan xiqqoo na oowwaa jira waan saniif jechaan xiqqoo booda dubbadhu jechuu barbaadeetti afaan dhiifamu. Okay. Yaani haasa'uu yaada kannattuu hin barbaaddu jechuudha. Jechuun yaada inni kennedha xiqqoo amma seeneemi. Daneben tokko isinummaan waan biraa yoo haasa'u ta'e yoo hin jira haasa'u isinuma dandeessa waan jechuu barbaadeetti. Yoo salaamtaa gaafadhe hin gaafadha. Yoo salaamtaa jee naan jette hin jaa. Rakkoon qaba. Nama hedduu jaalatu xiqqaa guddaan warra biyya Ameerikaa akka Kanaadaa jiru hedduudhaanitti yaadanii ustaaza jechaa turan see galee. Min salamat aja jalan Ustaz, assalamualaikum. Karena sih kan dia. Mereka itu dulu selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yurjo. Habibi khiyya, Ustaz khiyya kali figari baga nage ambate gai. Salam tante nyamana ida khiyya tisingenye takka bilbilan nu madamna. Oh ya wow. Koye sam poolisoota wal beeytan bu'eessa wal beeytaniin jaabarraa karaa tokkoon namni gama dhuunfaatee silkii qabatee silkii walitti silkii xiqqoo faadhaan walitti hidhanii akkasitti naayyee jedhanii salaamtan teessan suudii qofarraa biyya Ameerikarraayis Kaanaadaarraa nama numan qaban jaabara warruma wallaahi warra lafaa namaan yoo nama lamaa fi sadii taate malee nama salaamtaa salaamu alaikum bishaan aayilaandii kana hoo dhugunaan jedheen ayyee jiru. Bar manni dhaadhaa firaabidiina waa hedduun adda baasaa yeroon jokaraa fi osoo kana dhiisee salaamtuma isin hin jejjedhe amma salaamtan isin hin ja'a. Ya, kanaaf laali ustaaza kiyya nuuf uummanni keetiisi warri si deeggaru warri asirratti sagalee si ta'aa turre waa'ee keetii wal qabsiifnee hedduu dubbachaa turre uummata keenya qaama seeraa mana seeraa si dhiyeesses kabajumaanii akka gallakkiftan gaafachaa turre waa takkan turre. Sagalee si ta'aa turre hedduu gammannee jirra bagara rabbi nagaan si baase yeroo hunda yeroo guyyaa sa'aa ja'a yeroo qadaatti barbaadus nama gaafachaa turre nagaa qaban hunjaan salaamtaatti himaan ma'enna hundaafuu uummanni kee bal'aan akka malee si jaalatama amma keenya salaamadhu galatooma ulfaadhaa amma bayaan obboleessi keessan isinii beetiin jira jee ol godhuuti uummata kee ka hedduu si yaadaa ture irratti salaamadhu ustaasa kiyya. Abo mame salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh bagarabbi si baase nutille sagalen te jala fadila shitane hawaasni bal'aan kuni namni tokko hidhaan qorama dhiiraati namni akkasi jaalatu wallahi eegaati mana hidhaa kana ol seene si agarre hawaasni bal'aan kun si jaalata jaalibsaa canaanaa kan nugati billee hedduu galatoomi saahiba kiyyaa jaalatamaa fi kabajamaa bagarabbi si baase ustaaza kiyya. Iya, galatooma
akkasii hawaasni kun nama hedduu si duuba si laffeeti nama hundaa salaantaa gaafadhu. Galatoomaa jiin. Ayya. Ustaz Muhammad Bayan baga rabbiin nagayaan si baase. Alaikum salaam warahmatullahi. Hidhaan qoraasuma dhiiraatii yaali. Manni hidhaa dhiiraaf ijaarame. Gaafa ati gaarii hojjechaa turtees nama keenya takkaa sirraan fagaannee gaafa ati dogoggortullee akkasumatti si dhiyaannee si gorfannee gaa dogoggora keetiin si hin darbine sagalee si ta'aa turree siif iyyaa turree akka jechuudha hanga qaama mootummaa isaaniillee akka gartee maqaa gorsitanii manidhaa san keessa nurraan tursiifne jennee waa hedduu godhaa turre baga rabbiin nagayaan si baasee siin jechuu barbaada uummanni Oromootis warri sagalee si ta'aa ture warri dhuguma qabamuu keetitti onnee irraa gadde baga gammaddan jechuun hin barbaada asumaanuu hunda ilmaan muslimaatii fi ilmaan Oromoo addunyaa irra jiranis jechuudha baga nagaan baate. Ayya ulfaadha galatooma isinillee kanatti aansuudhaan hawaasa kiyya kabajamaa jaalatamaa ummata fiqirii ummata gartee onnerraan jaalatu warra biyya alaa Saudi Arabiyaa biyyoota garaagaraa irra jirtan hundi keessaniitu akkasumarri lafaatillee kana jaalatu kanan jaalalnillee kana gammaddanillee baga hidhamellee kajettanillee baga hin hidhaminillee kajettanillee warri sagalee naa taatanis warri keessaa'u kaardiitti guuttattanii Saudi Arabiyaadhaan deebisi biyya Ameerikaatiin deebisi bilbila walitti hiitanii bilbila xiqqaadhaan akkasitti birra walirratti qabdanii mana hidhaatti na dubbiftan hundi keessanuu galatoomaa ani alhamdulillahi beetan jedha akka rabbiitii fi akka dhimma nageenyaatiiniifis bayeetan jedha galatooman isinillee galatoomaa rabbii dogongora kooti sirranaaf haa ta'u hundaafuu viidiyoo dalagatan jira jalatti ilaaluu dandeessanii dhiifama jedhe Samboda aswa garuu immoo hundan dubbannu hundallee dhiifnu wayin dhiisaa hundallee dubbatullee hin gaarii miti galatoomaa isiniin jedha manni hidhaadhaa immoo firaa fi diina addasii baasaa bagan firaa fi diinallee bare hunda caalaa abbaa tiktooka kanaas galatoomani. Okay. Yaada abbaa tiktooka hundallee jedhee. Yaada abbaa tiktooka deebinaa hundaafuu galatooma hanganumaan jechuu barbaade jaalibsa. Laale koye jaalibsa itti deebita ustaaza kiyya waan biraatii miti firaa fi diina keetiin utuu miidiyaa kanarratti adda baafannee jirra warruma miidiyaa kanaahu warra hogguu kaan asiifichi yaa'ee geestinis nama uwwifatu firaa fi diina kee adda baafannee jirra kanaaf wanni nama mudanne hin jirtu baga rabbi si baasee rakkoo miti si wajjin jirra dhiirti si wajji jirti habiibi galatoomi namoota lafarraatii fi namoonni miidiyaa kanarratti maama bayaan iyyaafachaa turtan hundinuu maqaa ummata muslimaa maqaa ummata oromootiin galatooma ulfaadha jennee isinirraa guunne jaalibsa waan dubbachuu barbaadu itti fuuf ustaas hangasuma jeeti rakkoo miti. Okay, ustaas. Jaalibsa waa hedduu si gaggaafatina maaliif bal'inaanni akkasii wanna gootanii ammaaf yeroodhaaf waa hedduu si gaggaafatina akkasuma wanna godha jaalibsaa kiyya galatoma. Niga angana bakka galatoma eega ji'a waa salaamee akka bee jirutti. Xiqqoo wanni barbaannu xiqqoo wanni isarraa barbaannu. Jaalibsaan baay'ee hedduu dadhabaa ture waan kanarratti sabboonaa qaba. Tiktooka isaatiin nuu dhufe nama hanga kana fayyadamnee waan goonuu jira si galee. Dhugaa keetii. Nama hanga kana fayyadamnee waan goonuutu jira. Garuu tiktook isaa gaana bireen jiru jechaa jira si galee. Falmata Abdullaatiin biree yeroo sun kan bilbila guuree kutee soo bilbilli gisee harkatti. Tiktooka kiyyaaf jira tiktooka tokko jira tiktooka xiqqaa tokko jira yoo na jala ayyee jechuullee baatan gaa'ee ta'an jechaan rakkoon qabu kiyyaan seenaa inni dhufaa micaan dhufaa jira. Abshir haala mijeessaa fi waa hundaa akka gartee rakkina isaa sanii hojii ol qabsiisee waa hundaa wanna furmaatti itti filannu irratti dalagii jaalibsaa. Yoo silkiin sibira jiraattee beekaa silkiin nu bira hin jirtu jechaa jiraatte silkii teetiin kootu maalii fi jennaan nama amma hanga asitti harkatte kana fooloo si godha kunis silkiin ta'e duraanii tiiktookiin duraan hin jirre waan ta'eef fooloo si godha itti aansee namni kapuush si godhuu barbaadu jira. Dhufaa jirti abshira laal tokko beektaa silaa silkiin xiyya qaata micaan silaa guyyaan na biraa deemet micaan aslaamanni dhaadhaa ganamaan gana lakkisuu qabu ture. Qaba barreemtan isin hime aniin kun waa baay'een qabaa
haa ta'u mucaan sababa isaaniitiif mana dhaqeen hanganan hiikamutti wanta godhee wajjin gartee waamee asteenyu waan ta'eef silkiin dhufutti jirti abshira manaaf fiduufate waan ta'eef. Anaati haa inni silkii tanaan hin seenin naan jedhee hanga silkiin ta'e si dhuftutti hawwa silkii ta'eetiin seentaa naan jedhee natiti anaatutti fidimee jedhee waraabee akkasitti hayyee jemalee silkii mucaanuu hin hayyamne beeku. Akkasitti naa hubadhanaatti hirkina irraa fuudhe. Galatooma barbaadu dirree lagaa wanni dubbadhume dirree carraa dirree kanina ustaaza sirraa fixannee yoo feete deemi yoo feete taayi yoo ammoo taa'u nuti akkati teessu feena garuu yoo yeroon qabaanne immoo deemu garuu nuti immoo akkati teessu feena falmatatti nuu kanni falmataa nuu beekiin falmataa wajjin waan haasoo hin qabna. Carraa naaf kenne jaalibsaa dhiifama wajjin. Ustaaz Maamad Bayaan salaamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mr. Amiri. Amir. Hirtu Abibu. Gammachuun tiyya kun daran ol ka'eetiin gammadee bakka maal jedhee sitti ta'e mure. Ustaaz Akiyya baga rabbi si baase wallaahi. Baay'ee si gammadee jira. WhatsAppiin kan keen dalagu nama bira jiru hin beeku. WhatsAppii kee ilaaluu ni dandeessa. Maraafuu baga nuu baate jechuun barbaadu. Nagaadha miti. Abshira asirratti yookiin dhibaa jirti irratti hin bahee isin dubbisa abshira. Hundaafu galatoomaadha. Baga rabbi isin baase. Nuti akka baaleetitti hedduutu akkasiin jaalanna. Hedduutu akkasiin kabajna. Baga rabbi nagaan isin baase isin jenna ustaaza keenya. Waan biraatiin isin bira jirra. Homa kamiinuu yoo ta'e akkaawuntii keessaniin koottaadha. Kanuma jenna baay'ee dubbiillee baay'isuun faayidaa hin qabu ammallee bakka sanii deebisuu hin qabnu. Jaalibsaatillee dubbii. Silkii xiyyaan hin dhufaan keessu haasawa jaalibsa silkiin dhuftee jirti waan ta'eef. Silkii xiyyaan hin dhufa haasawa waan keessu. Silkii teetiin kotoo falmata nuu kanneen gasoo falmata wajjin haasoo hin. Okay, silkiin isaa dhuftuu silkii isaatiin seenee namni as jiru kun hundinuu fooloo godha waan taateef yeroo takka mee mana kooppilingi godhaa si godhee jirtan mana taaptaa kooppilingi godhaa hundi keessanuu yoo kam xiqqaatee kooppilingi tana kuma shangalchaa dhageessanii nama kumaa fi dhibba jaan as jirtanii kooppilingiin akkamii isin taaptaafiin akkamii isin ulfaate mana taap kooppilingi godhaa riippoostii godhaa Riippoostii godha namni dagalaa akka malee amma riippoostii godha laala amma kana riippoostii godha amarti keessanuu. Akkasii riippoostii godha malee namni daranuu ol dabalaa deema ustaazni arraga bahee amma mana hidhaati bahee hedduu haaseessisuun barbaannu hedduu dubbisiisuun barbaannu ammoo carraa kanatti fayyadamnee isallee fuula isaa dura waan eeggatu ni beektanii geemaa os deemaa fi jira. Hundi keessan mana riippoostii godhaa koppiliin godhaa hanga illee tiiktooka isaatiin dhufutti. No inni haasawullee baate asumarratti bakka akka bee hawaasummaan harkeetuma warri isaaf gammadu haa gammadu jenneeti malee isallee haasawsiisuun barbaannu haa ta'u dhufeetuma gasteera rakkoon qabu namni fooloo haa godhu yoo waan adda addaa godhanii rakkoo takka illee hin qabu san yoo haasawullee baate asumarra taa'eetuma namni bakka fooloo godhe rakkoon qabu akkuma inni bee qofa hawaasni isa jaalatu isa dinqisiifatu namni isa yaadee jiru namni isa hidhamuu isaatti gadde isuma harku qofaaf malee haasawsiisuu biraan barbaannu haa ta'u rakkoon qabu. Ayyoo ustaz bayaan bagana gaan dhuftan. Bagan Eida Mangisti Ustaz Maamad Bayaan Bagabat Jasan Ibsa Jalibsa Irra galata rabbi. Ya Bagabat nano boleh sekenya Idang qorasuma dhiiraati jettee warra kan jiru. Akkasii falmataan kunillee nama duraan shira isarratti ate jennee nuti hedduu falmataa kanatti illee aarree falmataa kanatti illee mufannee waa hedduu falmataa kanaatu hiisisechaa turre. Falmataa Akka isa micciiraa ture sani. Akkas jecha akkasii yaadaa turre nuti garuu ammoo odoo akkas hin tahini gurbaan namuma tola guddaa jaalala guddaa isaaf uumaa ture. Nama tola guddaa isaaf godhe malee nama akka nuti yaadne sanitti miti. Ustaazni nuti kuntaa afaan ustaaza irraa dhageessan. Olaa fi mana isaa banatee himees yoo asirra dubbatees afaan ustaaza irraa dhageessan hundaa'u. Deemaan jiru. Jaalibsaa kee atis galatoomee dhugatti mana keetitti fiddeetiin bahuu isaa nutti argisiisuu kan keetiif baay'ee galatoomee
akkaawunti isaatiin haa dhufu bakka nin deebina galatuma abbaa kiyya fayyaana ta'e. Ayyee abshiira galatoomaa isinii ulfaadha. Dubbadhaa horii jaraan argatin dirree. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bikin tahu gambar cise, walin lu gambar cise. Amin amin. Ya, itu tak fanne ya fanne dibin saja dudani cuma namanya ada kefa namanya ko didani namanya ergine. Alhamdulillah bagar bisa gase warne budan ini bahuda. Ya. Dua teh. Devi, woi Devi emmen nih. Telepon Devi ni ada phone. Deebin yaa inni TikTok xiyyaaniin dhufaa jechuun waan xiyyaaniin dhufaa jettee. Oke, aduh kok dubbisnee gabbuuna ati kuma waanuma cina takarraa dubbisee fayyaa deemi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالب Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. وانان نغياني نجيبا ودا توكوفان التاني اكاونتي سان ومتنسي غرغار سفون قبو غرغارو قمنا غرباكن غرغار سغرتي نمني سجيب اللي بويو قبو سيغالي اكا اوروموت اكاونتي سا زلكاياتي هندوم تكينه يچود وان دندن گيفتين دندن رغا دو بچودا مالكا وان قمنورا هندوم تكين بير داوچو قمنا سيغالي akka inni garteetiniini mataan isaa ol jedhu godhuu qabna hundumti kenna ga'ee kenna baachuu qabna akkaawuntii isaan uumaxxansa hundumti kennaa waan qabnurra bira dhaabanna nuti Sheekh Muhammad Bayaani nama kenna nama Oromooti ilma Oromoo irratti immoo innis dogongoru innis waan fedhe jedhu haalli sunillee hin barbaachisu